Oduu ijoo Ameerikaan himannaa ajjeechaa eegdonni Saawudii lammiilee Itoophiyaa irratti naannoo daangaa Yemenitti raawwatame osoma beektuu mootummaa Saawudii ifatti balaaleffachuu dhabuu isheen qeeqamuu haalte. Godina Wallagga Lixaa Beegiitti weerara dhibee busaatiin lubbuun namoota 20 olii darbuu waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Beegii ibse. Yoo biyya laatiin waraanni Gaaboon bu'aa filannoo haquun aangoo biyyattii erga dhuunfateen booda daangaa biyyattiis cufuu beeksise. Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru isin biraan geenya oduu waliin an Daani'el Tasfaayitii haga xumuraattiin waliin tura. Ameerikaan himannaa ajjeechaa eegdonni Saawudii lammiilee Itoophiyaa irratti naannoo daangaa Yemenitti raawwatame osoma beektuu mootummaa Saawudii ifatti balaaleffachuu dhabuu isheen qeeqamuu haalte. Barruun New York Times gabaasa sanbata darbe baaseen Ameerikaan ajjeechaa godaantota Itoophiyaa irratti humna nageenyaa Saawudii raawwataa ture erga bara 2022 jalqabuun beekti garuu ni calliste jedhe. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch humni eegdota daangaa Saawudii godaantota Itoophiyaa Yemen irraa Saawudiitti ce'aa turan irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa banuun ajjeesuu ibse. Erga gabaasni kun ba'ee Ameerikaa fi UN ajjeechicha balaaleffachuun qorannoon ifa ta'e akka geggeeffamuuf gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaas mootummaa Saawudii waliin ta'uun dhimmicha akka qoratu karaa ministeera dhimma alaa isaa ibseera. Gama biraan gabaasni New York Times Washington michummaa ishee eegsisuuf jecha sarba mirga namoomaa mootummaa Riyaadiin raawwatu osoo ilaaltu calliste jechuun qeeqa. Biyyattiin himata kana haaluun eegdota daangaa Saawudii ajjeechaa raawwachuun himatamaniif deeggarsa maallaqaas ta'ee shaakala akka hin kennine himtee ture. Ministeerri dhimma alaa US himata kana haaluun Saawudii waliin akka dubbataa jiranii fi qorannoon iftoomina qabu hatattamaan geggeeffamu akka qabu waliin dubbachuu ibse. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ragaa ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa irratti humna eegdota daangaa Saawudii raawwate torbanoota darban keessa baase. Ameerikaan hariiroo Saawud Arabiyaa fi Israa'el fooyyessuuf jecha sarbama mirga namoomaa kana osoo ilaaltu callisu akeeke. Godina Wallagga Lixaa Beegiitti weerara dhibee busaatiin lubbuun namoota 20 olii darbuu waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Beegii ibsee jira. Hoogganaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa Beegii akka himanitti waggoota lamaan kana sababa rakkoo nageenyaan hojiin ittisaa waan hin hojjetamneef dhibeen kun hammaachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Boromashii gabaasa bilbilaa qindeessee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti weerara dhibee bookee busaatiin yoo xiqqaate lubbuun lammiilee 20 darbuu waajjirri eegumsa fayyaanichaa addeessee jira. Lataa Abantiin jedhama. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Beegii. Amma haga ammaatti sababa weerara kanaatti lubbuun lammiilee meeqaa dabaree jira haga lakkoofsaan daataa qabdanii? Lubbuun nama sadarkaa hospitaalaatti amma nama 20 du'eera. Hospitaala Ergii. Okay. Sadarkaa baadiyyaatti yaalamaa turanii kiliinikoota dhuunfaatti yaalamaa turanii ergi dhukkubni kun itti hammaate hospitaala ga'anii. Sababa hanqina dhiigaatiin namooti du'an amma ammaatti lubbuu nama 20 hospitaalatti darbeera. Hawaasa keessatti garuu naannoo baraa keessatti iddoo fagoo biyyi ga'uu hin dandeenye iddoo geessi keenya illee ga'uu hin dandeenye keessatti illee utuu mana yaalaan ga'een immoo lubbuun nama darbaa akka jiru immoo sadarkaa oduutti qabatamaadhaan galmeessine kan mana jechuu danda'amiyyuu. Hawaasa keessattis immoo namni akka du'aa jiru immoo dhaga'amaadha. Waajjira eegumsa fayyaa aanaa Beegiitti itti gaafatamaan eegumsa fayyaa akka ta'anii Lataa Bantii odeeffannoo bilbilaan waliif TV fi himaniin baatiiwwan lamaan dabaran qofa keessatti yoo xiqqaate lammiileen 4,700 olii weerara bookee busaatiin qabamuu addeessanii jiru. Dhukkubsataa hanga ammaatti ji'a lama keessatti dhukkubsataalee fayyaa qabnu keessatti namni 4,737 4,737 amma torban darbeetti yaalameera jechuudha. Ji'a lama qofa keessatti adoolessaa fi ji'a kana qofa. Adoolessaa fi hagayya qofa keessatti jechuudha. Adoolessaa kaasee hanga ji'a kanaatti jechuudha. Hanga torban darbeetti. Biiroon fayyaa Oromiyaa hoo waan kana quba qaba waan kana iyyattanii jirtanii? Gabaasaadha. Biiroodhaafis gabaasni kun kennamaa jira. Namoota 20 lubbuun dabaran kanneen keessaa harki caalaan daa'imman ta'uu Lataan himuuni ammaayyuu guyyaa guyyatti buufataalee fayyaanichaa 4 fi hospitaala aanaa Beegii tokko keessatti lakkoofsi namoota weerara kanaan qabamanii dabalaa jiraachuu addeessanii jiru. Gandoota aanaa Beegii keessaa gandi Laloo Nooraa ganda weerarri kun haalaan itti hammaate ta'uu kan himan hanga'aan kun lakkoofsi namoota du'anii gandoota baadiyyaa keessatti nu
dhaqqabee hin jiru waan ta'eef kana caaluu danda'a jechuun addeessanii jiru. Sababa rakkoo nageenyaatiin dhiyeessiin keemikaalaa fi qorichoota gandoota aanichaa hedduu keessatti kan hin dhaqqabin turuu ta'uu kan himan hangaan kun aanaa beeggii keessatti ammaayyuu namoonni du'an kana caaluu malu jedhanii jiru. Weerarri kun sababa aanaa bal'aa baay'ee keessatti jiruuf xiqqoo hanqinni qorichaa darbee mul'ata. Karaa godinaas immoo dhiyeessiin hin jira garuu hanqinni qorichaa hin jira jechuudha. Akka walii galaatti weerarri kun aanaa baay'ee keessa waan jiruuf hanqinni dhiyeessii iddootti mul'atuuf qaba malee. Hin to'atama jettanii yaaddu gara fuulduraatti to'achuudhaaf hagam isiitti fudhataa lubbuun namoota baanii sodaa qabdu qaddanii amma dhukkubsattoota 4,737 qaddan kana keessa lubbuun isaanii sadarkaa yaaddessaa irra kadhaqqabe dhukkubi isaaniitti hammaatee to'achuudhaaf hin dandeessisa. Namni yaaddoo akkamii qabdu isin akka waajjira fayyaatti? Amma 4,737 kan isin jedhe kun warra yaala argatanidha. Buufata fayyaa ga'anii dhiigi isaanii fudhatamee busaan keessatti fudhatamee qoricha kan argatanidha. Yaalamanii deebi'anii jiru isaan gara maatiitti? Yaalamanii fayyaniiru isaan. Amma dhukkubsataa harkaa qabdu? Ammas jira dhukkubsataan guyyaa guyyaatti dhaqeessiin kun kan argamu deddeebi'a waan ta'eef namni tokko qabamee deebi'ee fayyallee qabamuu danda'a. Ammas dhukkubni kun hin jira. Ittisa irrattidha kan hojjetamuu qabu ittisa irrattidha. Ittisa jechaarraa deeggarsa immoo gaafachaarra qaamota dhuunfaas ta'u qaama mootummaas deeggarsa gaafachaarra keemikaalli kun yeroo gabaabaa gidduutti akka biifamuufi. Aanaan beeggii aanaalee godina Wallagga Lixaa rakkoo nageenyaa hamaa qaban keessaa tokko yoo taatu sababa wal waraansa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee nageenyaa jidduutti yennatti deemaa jiruuf raabsaawwan keemikaalotaa fi akkasumas ammoo qorichoota dhaqqabaa adoo hin turin turuu himanii jiru. Gandoonni aanichaa hedduunis amma weerara kanaaf saaxilamanii jiru jedhe hanga'aan kun. Lataa Bantii akka jedhetti amma rakkoo kana furuuf jecha qaamolee nageenyaa waliin ta'uun raabsaawwan qorichaa fi keemikaalotaa waliin dhaqqabsiisuu fi hojjetamaa jira jedhanii jiru. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa beeggii kataan obbo Gaarommaa Birraatu guyyatti yoo diqqaate ganda tokko qofa keessatti sababa weerara kanaatiin lubbuun namoota 2 haga 3 darbaa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Weerarri yeroo ammaa akkuma beekamu aanolee gandoota 45 keessaati gandoota 51 keessatti hedduu babal'atee jira. Sababa rakkoo nageenyaaf immoo kanaan dura waggoota 2-3 fi irraabsamne. Kanaaf uummati kanaan dura dhibee kanaan dararamaa turanii amma garuu mootummaan furmaatatti kennee guyyaa makaleessaa gandoota 2 irratti hojiin biifaa fi qoricha kennuu agoobara raabsuu jalqabeera. Kanaaf hawaasa ammaa gara gaariitti jira jechuudha. Haga ammaatti namooti meeqa ta'an lubbuun darbanii jiran sababa weerara kanaatiin quba qabdan? Wachuun gaanni kun fayyaa yookaan waan riyaalitii tokko waan sitti mul'ee hin qabu garuu namooti baay'een guyyaatti namni 2-3 hin du'u. Guyyatti yoo xiqqaate namooti 2-3? Hindu ganda tokko irraati. Aanaan beeggii gandoota magaalaa 3 fi gandoota baadiyyaa 42 kan qabdu yoo ta'u isaan keessaa gandoonni 3 kan maqaan isaanii Lophii, Gonfii fi Laloo Nooraa jedhaman keessatti weerarri kun akkaan hammaatu hanga'aan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa beeggii kataan obbo Gaarommaa Birraatu nutti himaniiti jiru. Odeeffannoo dabalataa argachuuf jecha biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti yaaliin bilbilaan taasifne adoonuu hin milkaa'in hafee jira. Hello yooyaa akkam jirtu Dr. Naguma? Hello biiroo fayyaa Oromiyaati miti Naguma? Nagaa. Boruu Mashii jedhama waliif TV irraas ni bilbila. Boruu Mashii jedhama waliif TV irraas ni bilbila. Rakkoo weeraraa bookee buusaa godina Wallagga Lixaa aanaa beeggiitti wal qabatee odeeffannoo gara sanii jiru walitti qabannee isinillee irraa waan mirkaneeffannu waan barbaanneef isinii bilbilee daqiiqaa muraasa odeeffannoo yoo nu kennitan. Xalayaan maqaa dhaaba KFO'tiin obbo Baqqalaa Garbaa irratti barreeffame kan dhaabichaa akka hin taane himame. Durataa itti aanaan dhaaba KFO obbo Baqqalaa Garbaa hirmaannaa dhaaba siyaasaa keessaa of baasuu isaanii erga ibsanii namoonni baay'een jaalalaaf kabaja isaaniif qaban ibsataniiru. Faallaa kanaan ammoo namoonni yaada falmisiisaa kaasan muraasnis mul'ataniiru. Dubbi himaan dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa fuula Feesbuukii isaaniitiin akka ibsanitti xalayaan tokko maqaa KFO'tiin barreeffame itti aanaa dursaa dura ta'aa KFO maqaa obbo Baqqalaa Garbaa xureessaa akka jiru argeera jedha.
Barreeffamni kun xalayaa yoo jedhameyyuu hanqina baay'ee of keessaa qabaachuus eeran. Akka ibsa dubbii himaa kanaatti xalayaan barreeffame kun waraqaa xalayaa waajjira KFO miti. Lakkoofsa xalayaaf guyyaa ba'ee kan hin qabne ta'uu, mallattoo kan hin qabne ta'uu, waajjirri KFO asxaa yookaan waatermaarkii akkanaatti fayyadamee kan hin beekne ta'uu, obbo Baqqalaan qabduu maallaqaas ta'ee mankuusaa qabeenyaa waan hin taaneef kan itti kennamee hin deebine hin jiru jedhan. Akkasumas qabiyyeen barreeffamichaas fakkeessaan kan kalaqame ta'uus ibsanii jiru. Kanaaf barreeffamichi kan waajjira KFO akka hin taane firoota qabsoo Oromoo KFOtii fi obbo Baqqalaa Garbaa kabajaan hubachiifna jechuun dubbii himaan dhaaba KFO obbo Xurnee Gamtaa ibsanii jiru. Ragaalee barnoota sobaa adda baasuu fi hojiin mirkaneessuu geggeeffamaa jiraachuu tajaajilli madaallii barnootaaf qormaataa beeksisee jira. Dursaan hojii geggeessaa bulchiinsaa fi tajaajila ragaalee barnootaa dijitaalaa tajaajilichaa Dassaaluu Taaffasaa akka ibsanitti gochaaleen ragaalee barnoota sobaa tajaajiloota garaagaraatiif oolchuu babal'achaa jira. Kana hordofees tajaajilichi qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin hojii adda baasuu fi mirkaneessuu geggeessaa jiraachuu kaasaniiru. Bara baajetaa xumurames tajaajilichi dhaabbilee 91 irraa ragaalee barnootaa dhufan 4,413 hojii adda addaa ragaalee adda baafaman keessaa qabxii jijjiiruu, ragaa barnootaa hin baranne qabaachuu fi ragaaleen sobaa argamuu eeranii jiru. Sanadoota sobaa dhabamsiisuu fi hojiirraa ugguruu akkasumas tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatamuu obbo Dassaalee FBC'tti himaniiru. Fuuldurattis rakkicha ittisuuf dhaabbilee barnootaa olaanoo fi dhaabbilee biroo waliin ta'uun ragaalee sirriin kuusuu fi appilikeeshiniin onlaayinii kalaqamaa jiraachuu hubachiisaniiru. Dhaabbileenis hojjetoota wayita miindeessan guddina sadarkaa kennanii fi dhimmoota biroo irratti hojii ragaalee barnootaa adda baasuu geggeessuu akka qaban akeekaniiru. Da'oon arbaa guddichi Itoophiyaa godina Harargee Bahaatti argamu paarkiin Baabbillee walakkaan qoodamee investimentii qonnaaf kennamuun komii kaasee jira. Udii Muusaa gabaasa dabalataa qaba. Dahoo arba Baabbilee irraa lafti kutamee investimentiif kennamuun mufii kaaseeti jira. Godina Harargee Bahaatti kan argamu dahoo arbaa guddicha Itoophiyaa kan ta'eef bal'ina rafa kaaree meetiraa 6,980 kan qabu paarkiin Baabbilee walakkaan isaa qoodamuudhaan investimentii qonnaatiif kennamuun mufii kaasee jiraachuu isaa gabaasni BBC'n qabatee ba'ee addeesseeti jira. Akka gabaasa kanatti sanbata dabre toora sa'aatii 5 abbootiin qabeenyaa eeyyama argachuu isaanii himatan doozarii qabachuudhaan dahoo arba Baabbileetti seenuuf wayita yaalan eegdota paarkichaa uffata seeraa uffataniin dhorkamuu isaanii hordofee walitti bu'iinsa mudatee tureen eegdonni paarkii arba Baabbilee reebamanii jiraachuu isaanii gabaasichi eereeti jira. Abbootiin qabeenyaa gara paarkichatti seenuu dhorkaman qaamolee nageenyaa qabatanii deemuun reebicha kana kan raawwatan hoggaa ta'u dabalataan eegdonni dahoo arba Baabbilee kanneen hidhamanis ammoo guyyaa tokko booda gadhiifamuun isaanii gamas irraa beekameeti jira. Walitti bu'iinsa kana boodas abbootii qabeenyaa kanneen dhaabuun waan hin danda'amneef wayita ammaa kana ammoo doozariidhaan dahoon arba Baabbilee saffisaan qotamaa jiraachuun addeeffameeti jira. Eegdota dahoo arba Baabbilee keessaa kanneen yaada isaanii miidiyaadhaaf qoodan akka jedhanitti mootummaan naannoo kan federaalaatti wajjin dubbachuudhaan gocha kana hatattamaan akka dhaabsisu gaafatanii kan jiran hoggaa ta'u hanga oduu sa'aatii kanaa qindeeffannee jirrutti ammoo deebisaan gama qaama mootummaa dhimmi ilaallaturraa kenname tokkolleen hin jiru. Eegduu dahoo arba Baabbilee kan taate Fatiyaa Usmaan badhaasa reenjaroota idil addunyaa injifattee jiraachuun ammoo yaadannoo yeroo dhiyoo yoo ta'u Fatiyaan badhaasa waldaa eegumsa naannoo idil addunyaa waggaa waggaan geggeessu irratti reenjarii cimtuu jedhamuudhaan injifannoo boonsaa galmeessuudhaan badhaasa argamsiiftee jiraachuun isiidha ammoo kan yaadatamudha. Oduu biyya alaatiin waraanni Gaaboon bu'aa filannoo haquun aangoo biyyattii erga dhuunfateen booda daangaa biyyattiis cufuusaa beeksisee jira. Beenyaa Shiramu.
Loltoonni Gaaboon bu'aa filannoo pirezidaantummaa Maatiin Boongoo aangoo waggoota 55f qaban dheeressuuf ture fonqolchuun aangoo biyyattii of harka galfachuu beeksisan. Qondaaltonni waraanaa Gaaboon kunneen hanga beeksifni biraa hojiirra ooluttii fi caasaan dhaabbilee mootummaa bulchiinsa Boongoo duraanii diigamuutii daangaan biyyattii biyyoota Afrikaa biroo waliin qabdu cufaa ta'us siman. Koreen filannoo biyya giddu galeessaa Afrikaa pirezidaantii Alii Boongoo Odumbaa ganna 64 qibxata ganama sagalee dhibbeentaa 64 argachuun filannoo kana injifachuu isaanii beeksisee ture. Ta'us garuu daqiiqaa muraasa keessatti giddugala magaalaa guddoo biyyattii Liivrilee keessatti dhukaasni dhaga'amuun eegale. Loltoonni uffata waraanaa uffatan 10 ta'an ganama sana TV mootummaa biyyattii irratti mul'achuun aangoo qabachuu isaanii beeksisanii turan. Waadaa Gaaboon hawaasa biyyaalessaa fi idil addunyaaf galte kabajuuf waadaa galleerra deebi'uun mirkaneessinaa jedhan dubbii himaan garee kanaa miseensonni isaa jaandarmii waardiyaa riippaabilikaanotaa fi gareewwan humnoota nageenyaa biroo irraa kan fudhataman. Sirna amma jiruuf xumura gochuun nagaa buusuu mirkaneessineerra jechuun loltoota keessaa tokko chaanaliitii fi Gaaboon 24 irratti kan dubbatan yoo ta'u, koree ce'umsaa fi deebii dhaabbilee bakka bu'uu hundeessuuf akka jiranis dubbataniiru. Kanaaf filannoo walii galaa gayya 26 bara 2023 geggeeffamee turee fi bu'aan isaa saqqameera jechuun dabalanii dubbataniiru. Gareen loltoota finciltootaa kan biraan baatii guraandhalaa bara 2019 keessa fonqolcha mootummaa yaalanis osoo hin milkaa'in hafaniiru. Jeequmsa filannoo booda uumamu ilaalchisee yaaddoo ture sababa komii cimaa uummata gara miliyoona 2.5 gidduutti uumameen ture. Gama biraan lammiileen Gaaboon umriin isaanii waggaa 15 hanga 24 gidduu ta'an keessaa gara dhibbeentaa 40 ta'an bara 2020tti hojii dhabaniiru jedha ragaan baankii addunyaarraa argame. Sagalee filannoo torbee darbee booda ministeerri koominikeeshinii biyya giddu galeessaa Afrikaa Roodriigoo Mumbaa Biisaa'uu halkan sa'aatii 7 hanga ganama sa'aatii 6tti uggurri sochii akka ta'u TV mootummaatiin dubbataniiru. Waamichi jeequmsaa fi odeeffannoo sababa bal'isuuf tattaaffiin taasifamaa waan tureef yeroo hin murtoofneef fayyadamni intarneetii daangeffamaa akka ture simaniiru. Erga biyyattiin bara 1990 sirna paartilee hedduutti deebitees bu'aan filannoo biyyattii keessatti geggeeffamu jeequmsaan kan xumuramu akka ta'es ragaan jiru kan mul'isudha. Filannoo bara 2016 hordofuun humnoota mootummaa fi mormitoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 4 akka darbee lakkoofsi hangafoota biyyattii kan mul'isu ta'us garuu mormitoonni lakkoofsi namoota du'anii isa kanaa ol ta'uu akka danda'u himaniiru. Hokkara sodaachuun namoonni hedduun magaalaa guddoo biyyattii keessa jiran filannoo dura naannolee biyyattii birootti maatii daawwachuuf deeman yookaan guutummaatti Gaaboniin gadhiisaniiru jechuun TRT World gabaaseera. Daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduun yeroo kanaatiif qindeeffannee kan hangammaatti isin daawwachiifneedhaan waliin turuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. An Daani'el Tasfaayitii yeroo gaarii.